Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Samiirra jiraata ture, gara biyya lafaa kana dhufee, giftii keenya durboo maaramirraa tawaayidoon nama ta'e. Addunyaa kanarras naanna'ee barsiisee, du'ees du'a mo'ee, galataan gara samiitti ol ba'e. Sichis murtoo isa xumuraa laachuudhaaf ni dhufa. Waan hundumaa fuula dura Waaqayyo gooftaan gooftotaa, Waaqayyo mootiin moototaa biyya keenya nagaa taasisee, biyya keenya keessatti immoo nageenya nuuf laatee, maqaa hangafa ergamootaa isa jabaa warra 12 keessaa tokko kan ta'e qulqulluu Uraa'eliitiin nu eebbisuu nu fayyisuu waan nu jaallateef galanni isaaf haa ta'u. Baga gammaddanii, baga ittiin sin ga'e. Kabajamtoota abboota koo lubootaa, kabajamtoota obboloota koo daaqonootaa, kabajamtoota tajaajila hafuuraatiin kan na fakkaattan mara, kabajamtoota abboota, kabajamtoota harmoota, kabajamtoota faarfattoota, kabajamtoota dargaggoota, kabajamtoota daa'imman hundinuu, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam, jaalalleen qulqullootaa, jaalallee wareegamtootaa, Waaqayyo abbaa keenya kan jaallattanii, innis kan isin jaallatu, nagaa galata Waaqayyo akkam bultanii. Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa, maqaan Waaqayyo qoricha keenyaa, maqaa kabajamtuuf ulfaattuu kan taate haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, ergamoota qulqulloota wareegamtoota toloota maraa wajjin lafa kanaa kaasee hanga samiitti, ba'a biiftuutti kaasee hanga lixa isheetti, kaabaa kaasee hanga kibbaatti, Oomasaa 22 fuula duratti kan argamaniif kan hin argamne fuula duratti yeroo hundumaa kan sodaatameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Irra deebiidhaan baga gammaddanii, baga Waaqayyo ittiin sin ga'e. Egaa dhugaadhumatti seenaan guyyaan irraa kan dheeratu yoo ta'e illee ani garuu ijoo isaa duwwaa keessaa fuudhee kanan isinitti himu ta'a. Waaqni hafuura qulqulluun anaan nama dadhabaa bakka hin jirutti, isin immoo bakka isin jirtanitti Waaqayyo nu haa barsiisu. Mata dureen barnoota keenyaa guyyaa irraa waliin barannoo macaafa Israa suutu'een boqonnaa 2 lakkoofsa 1 ergamaa Waaqayyoo kan ta'e qulqulluu Uraa'eliin na gargaaruudhaaf dhufee jedha. Egaati seenaan kun akka mana kiristaanaa keenyaatti adoolessa gaafa 22 waggaadhaan kan barsiifamudha. Garuu adoolessa 22 dhiisee maaf Tsillaatiin qulqulluun Uraa'eliidha. Adoolessa 21 maaf kabajame, maaliidhaaf 22 irraa immoo gara 21tti seenee amajji 22 maaf kabajame, guyyaa irraa immoo adoolessa 21 maaf kabajame kan jedhamu immoo xumura irratti gara boodaa kan waliin laallu ta'a. Amma garuu jecha cimaa jecha jabaa kana kan dubbate Israa suutu'een lama jedhamudha. Israa suutu'een lamni jedhamu kun bara ijoolleen Israa'el manni qulqullummaan biyya Israa'el keessaatii gubattee Yerusaalem guutummaan barbadooftee ormootaatiin dhuunfatamtee bara maqaa Waaqayyoo abbaa keenyaa, maqaa Waaqayyoo keenya isa qoricha keenya isa jabaa ta'e namni dha'u, namni barsiisu nama dhibe keessaa innis ijoollee Israa'el duukaa biyya Baabiloonitti nama godaaneedha. Baabiloon jechuun wal makaa jechuudha. Baabiloon jechuun biyya har'a Iraaqidhaa Firaan jedhamte jechaadha. Bakka kanatti nama godaaneedha. Abbaan isaas Asaariyaas nama jedhamudha. Qomoo warra Leewwii keessaa immoo nama dhalateedha. Achi keessa taa'ee waa'ee badiisa Yerusaalem, waa'ee ijoolleen Israa'el mana Waaqayyoo gadhiisanii, waa'ee ijoolleen Israa'el adeemsa jireenya hafuuraa, adeemsa mootummaa Waaqayyoo, adeemsa galaana buusaa karaa dheeraa fuuldura isaanii jiru sana dhiisanii biyya ormaatti kan isaan godaanan sana achi keessa taa'ee dhiphata ture. Guyyaa tokkos akkas jedhee waa'ee godaansa sanaa Israa suutu'een akkas jedhee taa'ee yaade. Maali yaa Waaqayyoo? Halkan dugdaadhaan ciisee hirriba keessa taa'ee namni hirriba keessa waa baay'ee yaadaa, namni hirriba keessa waa baay'ee nagadaa, namni hirriba keessa waa baay'ee daldalaa, namni hirriba keessa galaana gubbaa abjuudhaan deemaa, namni qilleensa keessa halkanii balaliyaa bulaa abjuudhaan waa baay'ee hojjechaa bulaa. Israa suutu'een dugda isaatiidhaan ciisee maali yaa Waaqayyo maaliidhaafi uummata kana biyya isaarraa godaansistee, maaf uummata kana qe'ee isaarraa buqqistee,
maali yaa Waaqayyo mana abbaa isaanii maaliif mana kee dhiisanii akka isaan deeman maaf taasiste maali yaa Waaqayyo jedhee taa'ee yaada ture. Gaafa kana ergamaa Waaqayyo inni guddichi guyyaa irraa kabajamu qulqulluun Uraa'eel gaafa inni akka kanatti taa'ee yaadee akka kanatti taa'ee fageessee gaafa inni yaadu isa bukkee dhufee akkas jedhee gaafii cimaa tokko isa gaafate. Gaafiin sunis maal jettanii mee gaafii tokko si gaafadhaa anaaf deebisii jedhe. Namoonni baay'een addunyaa kana keessa yeroo jiraatanii Waaqayyo hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyo hundumaa raawwachuu danda'a. Gaafa garuu Waaqayyo waa tokko raawwatu maaf Waaqayyo kana godhee maaf Waaqayyo kana hojjetee jedhu. Hojii Waaqayyo keessa galuun gaarii miti. Yommuu kana Israa'el namni jedhamu kun nama beekumsa guddaa qabu ture. Israa'el jechuun nama baay'ee cimaa ture. Israa'el yogguu kana ergamaa Waaqayyo qulqulluun Uraa'eel dhufee mee gaafii tokkoon si gaafadhaa anaaf deebisii jedhe. Maali jennaan mee labooba ibiddaadhaa ibidda gubbaarraa barbadaa ibiddaarraa fuudhiiti madaalii yookaan immoo miizana gubbaa madaalii irra kaa'ee madaalii natti argisiisi amma immoo qilleensa kana ija keetiin qabiiti wanta harka kee irratti qabde ija keetiin ilaaleetii qabiiti qalqallootti harka keetiin fuudhiitii naqii erga kana gootee booda immoo amma immoo guyyoota darban sanaa guyyoota darbe sana teellaatti fidiitii deebisi yogguu kana waan ati amma kadhattee hojii Waaqayyo keessatti seentee hojii Waaqayyooti keessa galtee dubbatte kana sitti maa'oo jedheetti dubbate yogguu kana kun nama fooniidhaaf hin danda'amu alfaa omeegaa kan ta'e Waaqayyo isa humna qabuuf malee jedhee Israa'el deebise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yogguu kana gaafa inni hojii Waaqayyo keessaa gaafa inni seenuudhaaf gaafa inni jedhu erga gaa hojii Waaqayyo hubatteetta miti erga kana ta'eeti amma hojii Waaqayyo isa dinqisiisaa hojii Waaqayyo isa jabaa hojii Waaqayyo isa guddaa sana sitti himaa subaayee qabadhuutii seenii jedhe. Yogguu kana inni subaayee qabatee subaayee lafa onaatti ba'ee Israa'el soome. Israa'el lafa onaatti ba'ee Waaqayyo abbaa keenya Waaqayyo isa jabaa jabdoota mootii mootota alfaa omeegaa isa ta'e kana kadhachuutti ka'e. Isinis kiristiyaanota gaafa jireenya keessatti gaafa wanti isin rakkisu gaafa qormaata isinitti dhufu gaafa gidiraan isinitti dhufu gaafa yaaddoon isinitti dhufu subaayee galaa Waaqayyoon gaaffii gaafadhaa. Subaayeedhaan abbootiin keenya warri jaboo suni subaayeedhaan waan gurguddaa ejjennoo guddaa ejjetanii darbaniiru. Subaayeedhaan tulluu hin ba'a jedhamee hin yaadamne ba'anii laga hin ce'ama jedhamee hin yaadamne sana ce'anii galaana gargar ni hiirama jedhamee hin yaadamne sana subaayeedhaan abbootiin keenya darbaniiru waan ta'eef subaayee qabatanii soomii soomtan salphaa isinitti hin fakkaatin. Yogguu kana Israa'el qulqulluun Uraa'eel kana caalatti ogummaa guddaan siif kennaa beekumsa guddaa yoo ni argatta wanta nama sitti hime kana caalatti ammayyuu gadi fageessee waa guddaan sitti himaa subaayee qabadhu jedhe. Kanaaf ergamaan kun ergamaa beekumsa namaaf laatudha jedhu abbootiin keessumaa keessatti dhaloonni har'a jirtan ergamaa kana kadhadhaa. Ergamaan kun waan gurguddaa baay'ee irratti muudameera. Ergamaan kun ala takkaa samiirraa gadi bu'ee addunyaa kana balleessuu kan danda'u humna Waaqayyootiin utuu kontirool hin taane ta'e akka yaada namaatti osoo deemamoo ta'e osoo akka yaada namaa ta'e maakiroosekondii keessatti addunyaan kun kan isheen addunyaan kun kompiilitiin kan isheen baduu dandeessu harka ergamaa kanaatiin kan isheen to'atamtee jirtu akka isheen jirtu beekaa. Ergamaan kun ergamaa cimaadha. Ergamaan kun ergamaa beekumsa namaaf laatudha. Ergamaan kun ergamaa xoofoo beekumsa nama baasudha. Yogguu kanaadhaa ergamaa kamii gaafa inni subaa isaa qabatee Israa'el gaafa xumuroo adoolessa guyyaa gaafa 22 yookaan 21 kan itti ayyaaneffannu kana gaafa 22 ammoo Israa'el gara isaa dhaqee ergamaa Waaqayyoon ni jabaan ergamaa Waaqayyoon ni guddaan kuni qulqulluun Uraa'eel bukkee dhaqee dhaabbatee xoofoo beekumsaa isa obaasee jedha galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa kiristiyaanotaa barnoota keessanitti akka milkooftanii fi jireenya keessanitti akka milkooftanii fi waan hojjettanitti galma yaaddan san akka geessanii fi
beekumsa guddaadhaa ogummaa guddaadhaa kan namaaf laatu ergamaa kana waan ta'eefi ergamaa kana jabeessaa qabadhaa. Ergamaa kana yaadannoo isaa taasisaa. Maqaa ergamaa kanaatiin mana isaa ijaaraa. Maqaa ergamaa kanaatiin kadhadhaa. Maqaa ergamaa kanaatiin balaa hamaa, gidiraa hamaa, dhiphina hamaa keessa darbitu waan taataniif jechaadha. Yegguu kana ergamaan kun gaafa inni akka kanatti dhaqee isa fuuldura dhaabbatee adoolessa guyyaa gaafa 22 ergamaan kun gaafa inni dhaqee xoofoo beekumsaa isa obaasu ergamaa qulqulluu Uraa'ilis kabaja isaaf dhiyeessee yaa Waaqayyo isa injifannoon alaattee sawumna keetiin na gargaartee galanni siif haa ta'u. Dhagaa garuu gaaffii tokkoon si gaafadha. Gaaffii si gaafadhu garuu si garadha malee siisa jabaa ta'e kana gaaffii asii ol si gaafachuu koo miti jedhee akkas jedhee gaaffii tokko gaafate. Yaa Waaqayyo kitaabileen biyya Israa'el keessa jiranii kitaabonni kakuu moofaa jiran 46 gubatanii badaniiru. Manni qulqullummaan Israa'el keessa jirtu guutummaan barbadoofteetti. Luboonni achi keessa jiranis ajjeefamaniiru. Dhiigni namoota baay'ees akka malee dhangala'eera. Ajjechaanis badiisi akka malees Israa'el keessatti ta'eera. Taabonni Tsiyoonis biyya Israa'el keessaa booji'amtee biyya ormaatti sokkiteetti. Biyya kana dhaloonni teellaatti dhufan yaa Waaqayyo garbummaa kana jalaa bilisa isaaniidhaan baastee biyya isaaniitti gaafatti nagaadhaan isaaniidhaan galchitu. Kitaabileen hin jiran gubatanii dhumaniiru. Waa'ee isa kana akkan barreessuufi yaa Waaqayyo na gargaari jedhee kadhate. Sinis gaafa rakkinni isinitti dhufu, gaafa dhiphinni isinitti dhufu, gaafa gidiraan isinitti dhufu, yaa Waaqayyo na gargaari jedhaa. Yaa Waaqayyo na wajjin ta'i jedhaa. Yaa Waaqayyo humna naaf ta'i jedhaa. Qormaata kana keessa gidiraa kana keessa akkan darbuufi yaa Waaqayyo ati na wajjin hin ta'i na bukkee burii jedhaa. Waaqayyo na bukkee burii jennaan wanta bukkeen gaafni tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef jechaadha. Yommuu kana Israa'el gaafa inni akkas jedhee kadhatu guyyaa 40 keessatti osoo waa tokko hin nyaatin bishaan tokko osoo hin dhugin kitaabilee kakuu duraa sana yookaan kakuu moofaa 46 gargaarsa ergamaa Uraa'el kanaan xoofoon beekumsaa kan isaaf laatamte guyyaa 40 keessatti barreessee fixe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergamaa kana galateeffadhaa. Waan nama dheeboo seenaa keessatti waan nama ajaa'ibsiisu gaafa Israa'el halkan kitaaba kanaa halkan Waaqayyootiin kadhatee yaa Waaqayyo na wajjiniidhaan ta'i, yaa Waaqayyo na gargaari jedhee halkan waa'ee kitaaba kakuu moofaa 46 kitaaba Museen barreesse kitaabota 5 kitaabota seenaa 12 warra jedhaman sana kitaabota raajota gurguddoo raajota xixiqqoo warra jedhaman sana 16 jechaadha. Walii galatootaan isaan immoo kitaabilee 46 kan ta'an galgala waa'ee kitaaba sanaa yaadatee guyyaa immoo namoota 5 filatee namoota baay'ee cimoo ta'an amantiidhaan namoota ga'oo ta'an amantiidhaan namoota Waaqayyoon sodaatan namoota kana immoo qopheeffadhu ittiin jedhe. Amma kan barbaachisu amantiidha kiristaanotaa. As dhufuu duwwaa miti amma. Amantiidhaan dhiyaannee jennaan waan nuti yaadne bira geenye tokkoyyuu hin jiru. Amantiidhaan Waaqayyotti dhiyaannee jennaan galma nuti yaadne galma nuti hin geenye tokkoyyuu hin jiru. Inni guddaan garuu amantiidha. Amantii jechuun immoo maal jechuudha? Amantii jechuun maal jechuudha? Amantii jechuun hamaarraa fagaatanii Waaqayyoof addaan ba'anii hojii hammeenyaa, hojii xuraa'ummaa, hojii daabiloos irraa addaan ba'anii hojii hafuura qulqulluudhaan hojjechuu jechaadha. Amantii jechuun si'a tokko mana Waaqayyoo keessa jiraatanii si'a tokko addunyaa keessa jiraachuu miti. Amantaa jechaan murtaa'u jechuudha. Addunyaa kana keessatti wanti limit ta'e jechaadha. Amantii jechuudha. Amantii jechuun immoo adeemsa karaa dheeraa kan ittiin deemanidha. Innis namoota amantii isaaniidhaan jaboo ta'an, namoota amantiidhaan ga'oo ta'an, namoota 5 filadhu jedhe. Namoota 5 sun maqaan isaanii tokko Sooriyaan nama jedhamudha. Inni gara biraan Daarbiyaan nama jedhamudha. Inni sadaffaan immoo Salaamiyaan nama jedhamudha. Inni arfaffaan immoo Ilaanoon nama jedhamudha. Inni shanaffaan immoo Asaal nama jedhamu jechaadha. Namoota kana 5 filatee Israa'el barreessisee kitaabilee kakuu moofaa fi
kakuu moofaa sana 46 guyyaa 40 halkan 40 keessatti barreessee fixe jechaadha gargaarsa ergamaa kanaan. Guyyaa 40 keessatti yeroo kana gaa mul'ata cimaa tokko gaafannillee waa'ee biyya Israa'el waa'ee Yerusaalem gaafa Israa'el yaa Waaqayyo maal qormaati kuni biyya koo yoo deebitee akka ishee duraatti deebite jedhee gaafanni kadhatullee fakkeenyaatiin qabe waa tokkotti ni. Fakkeenyi sun maal yoo jettanii dubartii dhalaa hin qabne dubartii maseenaa waggaa 30 guutuudhaaf dhalan argatiin dhabde tokko qulqulluun Uraa'el halkan mul'ataan itti argisiise. Yeroo kanadha gaafanni itti argisiisu hiikoo kanaa siif galeeraa oo jedhee gaafanni gaafatu qulqulluun Uraa'elis akkas jedhee ibseefi. Dubartii ati amma sammaa argite kuni waggaa 30 dhala dhabdee turte. Waggaa 30 booda immoo dhala argatti. Gaafa ishee dhala argattu immoo inni ishee dargaggeessa ta'ee ni fuudhe. Gaafa inni fuudhee sirna gaa'ela isaatii dinqatti darbee misirroo wajjin gaafa inni raada manaasaa wajjin gaafa inni raawwachuudhaaf jedhu dargaggeessi kun ni du'ee jedhe. Hiiki kanaadhaa siif galeeraa oo jedhee gaafate. Yeroo kanaadhaa qulqulluun Uraa'eliin akkas jedhee isaaf ibse. Waggaa 30 ati argite kuni waggaa 30 keessatti kan isheen dhala dhabde suni maseena kan isheen turte suni biyya Israa'el waggaa hedduudhaaf manni Waaqayyoo manni qulqullummaa ogeessichi Solomoon ijaare sun diigamee